waltajjii obbolummaan Afrikaanotaa kan irratti dagaaguu waancaa Afrikaa bara 2025 kan marsaa 35ffaan Deekudha tokko tapha qopheessituun waltajjichaa Morokoo fi Komoros staadiyoomii Mula Abdullaa taphataniin eegalam. Tikeettiiwwan seensa staadiyoomii 800 ol gurgurameera. Biyyoota waltajjicha irratti hirmaatan 24 hundaafuu Morokoon iddoo shaakala qopheessuun kan jalqabaa taate. Taphoonni qopheessituun waltajjichaa Morokoo kan Aljeeriyaa fi Tuuniziyaa dabalatee morkiin tapha ramaddii irratti Senegaal, Riippaabilika Dimokiraatawaa waliin Afrikaa Kibbaa fi Ijipt, Cote d'Ivoire fi Kaameroon akkasumas Nigeria fi Tunisia gamanumaan taphoota daawwatamuuf gurgurtaa tikeettii seensa staadiyoomii hedduun raawwatameedha. Sadarkaa FIFAtiin 11ffaa kan jirtu qopheessituun waltajjichaa Morokoo bara 1976 waltajjii kurnaffam Itoophiyaatti qophaa'een shaampiyoonii taateen booda biyya isheetti waancaan faayamuuf hawwiteetti. Morokoon taphoota 18 osoo hin mo'amiin hunda injifachuun riikardii addunyaa qabachuun hirmaatti. Baatii 20 osoo mo'amiin imala kan jirtu Morokoon golii 50 yoo galchitu 4 qofa keessummeessite. Shaampiyooniin Afrikaa Cote d'Ivoire kan bara 2021 Senegaal Papa Taiwan leenjaa ga'umsa dinqiin mul'isaa jirti. Waltajjiiwwan 8 darban keessaa biyyoonni waancaa fudhatan 7 dorgommicha irratti qooda fudhatu. Ulaalli xumuraa kan waancaa addunyaan Kaameroonii fi Nigeeriyaa kan mo'atte Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo biyya kaka'umsa guddaatiin waltajjicha irratti hirmaattudha. Biyyoonni 24 waancaa Afrikaa irratti hirmaatan ramaddii 6tti qoodamanii. Ramaddii'aan qopheessituun sirnichaa Morokoo shaampiyoonii 2012 Zaambiyaa, Maalii fi Komoros waliin ramadaman. Ramaddiifaa hundaa ol isa cimaadha. Shaampiyooniin Afrikaa Cote d'Ivoire fi shaampiyooniin yeroo 5 Kaameroon waliin ramadaman. Ramaddiidaanis shaampiyooniin bara 2021 Senegaal fi Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo faa waliin ramadaman. Morokoon staadiyeemota 9 magaalota 6 keessatti qopheessiteetti. Magaalaan guddoo Raabaat staadiyeemota 4 qabdi. Taphni baniinsaa fi xumuraas staadiyoomii Mula Abdullaa namoota 69 keessummeessuu Raabaat keessatti argamu taphatama. Magaalaa Raabaatiin dabalataa Kaazablaankaa fi Tangeer magaalota waltajjicha qopheessuuf filatamanidha. Waltajjii jalqabaa 1957 Ijiptitti qophaa'e bara 2024 Cote d'Ivoire qopheessiteet kabaja ardichaa gonfachuuf morkiin jabaa taasifameera. Itoophiyaan bara 1962tti waancaa fudhatte. Waltajjiiwwan 34 qophaa'aniin laga Abbayyaa hanga Keeptaawunitti, Magriib hanga Gulf of Guineaatti gootonni seenaa dinqii hojjetaniiru. Qopheessituun waltajjichaa Morokoon taphataa cimaa Afrikaa Ashraf Hakimiin dabalatee taphattoota 26 filatte. Morokoon miidhama kornyonyoo kan qabu taphataa cimaa Afrikaa bara kanaa Hakimii bayyanatee ni taphataaf abdatte. Insaan biyyattii Waliid Raagu tapha baniinsaa Komoros waliin qabaniif Hakimiin dursaa taphattoota ta'ee gara direenii seenaaf abdataniiru. Miidhama isa mudateerraa bayyanatee deebi'uuf cimee hojjechaa jiraachuus leenjisaan Morokoo himan. Waancaa addunyaan walakkaa xumuraaf kan geesse biyya Afrikaa jalqabaa Morokoon Uleegaa Yaasiin Boonoo, Tisarrat Naayef Agweerd, Ashraf Hakimii fi Nuseer Mazraawin faa filatte. Sarara jidduurratti Soofiyaan Amraabaat, Ibraahim Diyaazii fi Neel El Ayooniin dabalatee taphattoota 7 liigota Awurooppaa keessatti taphatan filatteetti. Sarara fuulduraa garichaa kilaba Abu Dhaabii Al Ayniif taphatuun Soofiyaan Rahiimiin alatti Yusuf El Nasirii, Eliyaas Akoomaachii fi Ayyuub El Kaabii dabalatee taphattoonni 6 liigota Awurooppaaf taphatantu waamame. Waxabajjii bara 2024 Zaambiyaadhaan golii 2-1 injifatamteen booda taphoota 18 injifachuun riikardiin imalaa kan jirtu Morokoon waancaa dachee ofirratti qopheessiteen ni hambiftiif eeggamti. Biyyattiin taphoota 18 keessaa 14 gooliin keessummeessine. Golii 50 yoo galchitu 4 qofas keessummeessite. Gahumsa olaanaa kana irratti carraa dirree fi deeggartoota yoo dabalamu Morokoon akka eeggamtu ta'e. Waltajjii bara 1976 Itoophiyaatti qophaa'een abbaa waancaa taateen booda jaarraa walakkaa darbeera. Morokoon imala fokkisaa kana akka jijjiirtus tilmaamame. Biyyattiin yeroo dhiyootti bara 2004tti ture. Wancaaf ga'uun Tuuniziyaadhaan mo'amuun kan dhabde. Yeroos leenjisaan biyyattii ammaa Waliid Raagu taphataa turani. Geessi ganna 50 Waliid Raagu hedduun isaanii waancaa Afrikaatiif biyya koo miidhagduu kan inni daawwatu. Hawwiin kan koo biyyi koo shaampiyoonii taatee arguudha jechuun himan.
Leenjisaan duraanii Gaanaa Claude Leroy waancaa Afrikaa baranaa Naayijeeriyaa fi Morookoon fudhachuuf carraa olaanaa qabu jedhan. Kana dura Naayijeeriyaan waancaa yeroo 3 fudhatte. Waancaa addunyaan hanga walakkaa xumuraaf imaluun biyya Afrikaa jalqabaa kan taate Morookoon yeroo tokko waancaa kana fudhatte. Qophii ispoortii jimaata guyyaatti kan caqasaa jirtan taphataan sarara fuulduraa Kaameruun Vincent Abubakar garee biyyaalessaa Kaameruun keessaa hir'ifamuun ijoo dubbii ta'ee jira. Leenjisaa garee biyyaalessaa Kaameruun haaraan David Paaguun taphattoota waancaa Afrikaa irratti hirmaataniif waamicha yoo taasisan Vincent Abubakar garichaan ala ta'ee jira. Taphatichi filannoo garichaan ala kan ta'e murtee pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Kaameruun Saamu'eel Eetootiin jedha gabaasni zasan. Biyyattii waancaa Afrikaaf kan dabarsan Maark Biraayis torbee muraasa dura hojii leenjisummaa isaanii irraa kaafamanii. Leenjisichi Vincent Abubakarii fi Andree Onaanaa filachuuf karoorfadheen ture jedhani. Abubakar akka hin filatamneef Saamu'eel Eetoon murtee kan dabarse rikoordii biyyattii isaa akka jalaa hin fooyyessineef sodaateeti jedhame. Zasan akka jedhutti filatamuudhaaf Abubakariif Eetoon dhiibbaa uumeera. Saamu'eel Eetoon goolii 56 Kaameruunii galchuun rikoordiin dursaa jira. Vincent Abubakar goolii 45 itti aana. Vincent Abubakar waancaa Afrikaa fi addunyaa irratti goolii 11 yoo galche rikoordiin Saamu'eel Eetoon kan qixxaatu ni ta'a. Gatiin seensa tikkeetti waancaa addunyaa dabaluun deeggartoota naasisee jedhame. Fulbaana dhufu Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoon waliin ta'uun kan qopheessan waancaa addunyaa bara 2026 gatiin seensaa istaadiyeemii qaala'eera. Kun immoo deeggartoota garee biyyaalessa Ingilandi dabalatee biyyoota biroo naasisee jira jedha gabaasni Sky Sport. Odeeffannoo FIFA irraa argamee jedhameen gatiin seensa istaadiyeemii inni xiqqaan $4,185 jedhame. Kun immoo gatii tikkeettii seensa istaadiyeemota bara 2022 Qaataar ture yoo madaalamu harka 7 dabaleera. Qaataaritti gatiin xiqqaan $450 ture. Gatiin tikkeettii seensaa inni ol aanaan kan waancaa addunyaa 2026 $5,560 ta'u Qaataaritti paawundii 747 qofa ture. Dorgommii liigii Awurooppaatiin Aston Villaa fi Nottingham Forest morkattoota isaanii injifataniiru. Aston Villaan gool 2-1 Baazel mo'ate. Kilabichi taphoota hundaan tapha 8ffaa walitti aansuun mo'ate. Aston Villaa fi Ivan Guusad fi Yuri Telemans yoo galchan Baazel goolii Daanlichtiin mo'ame. Unai Emereen kan leenjuu Aston Villaan bara 1914 booda taphoota hedduu walitti aansee mo'achuu isaati. Liigii Awurooppaa baranaa taphoota 6 keessaa 5 injifateera. Taphoota hundaan taphoota 16 barana taphate keessaa 14 injifannoodhaan xumure. Tapha biraan Nottingham Forest gool 2-1 Utrecht mo'ate. Nottingham Forestiif Kalamuendo garee ofirratti Igor Jesus taphaan galchanii jiru. Van der Horn Urtech taphataa gooliin tokkitti galchedha. Nottingham Forest injifachuu isaan taphoota 5 irraa qabxii 11 walitti qabateera. Real Betis galchi 3-1 Dynamo Zagreb yoo injifatu Frank Varosh gool 2-1 Rangers Stuttgart galchi 4-1 Maccabi Tel Aviv Young Boys goolii 1-0 Lille Bologna gool 2-1 Celta Vigo Roman galchi 3-1 Celtic Porton gool 2-1 Malmo Olympic Lyon akkasuma gool 2-1 Go Ahead Eagles injifatanii jiru. Taphoota konferensii liigii Awurooppaatiin Crystal Palace galchi 3-0 Shelbourne mo'ate. Kristaantus Suchee, Eddie Nikitaa fi Yeremi Pinoon taphattoota goolii Crystal Palace galchanidha. Premier League England boruu Arsenal injifannootti deebi'uuf Wolves waliin taphata. Tapha Mohamed Salah deeggartoota Liverpoolitti nagaa dhaammachuuf beellamateen Liverpool Brighton waliin morkiin taasisuun eegama. Dilbata Manchester City Crystal Palace simata. Shifirraa Jaamboo dabalata qaba. Trossard towards Havertz. Premier League England torbee 16ffaan murkiin shaampiyoonummaa cimeeraan boru liigichaan taphoota 4 kan taphataman yoo ta'u Arsenal Emirates Wolves waliin taphata. Garaagarummaan Manchester City waliin qabu qabxii 2tti Aston Villa waliin ammoo qabxii 3 qofatti kan jalaa dhiphate gareen Mikel Arteetaan durfamu Arsenal torbee darbe Aston Villadhaan mo'ame Champions League Awurooppaatiin ammoo injifatee Wolves simata. Miidhama taphattootaan dararamaa kan jiru Arsenal ammas Gabriel Magalhaes
William Saliba fi Kristaan Mosqueran hin taphatan jedhameera. Dureen Tembar Leandro Trossardi fi Declan Rice shaakala hojjetan jedhame. Ricardo Calafioriin kaardii akeekkachiisaa shawwaan qabu. Taphni kun adabbiin jala darbaam ta'us filannoo taphattoota qabu rikoordii Wolves irratti qabuun tapha kana Arsenal injifannoof tilmaama argateera. Jijjiirraa ganna darbeen taphattoota murteessoo hedduu kan gurgure Wolves bara dorgommii kana imalli gara gadii itti fufeera. Taphoota 15 liigichaatiin tokkollee hin injifanne 13 mo'amee 2 qixa baheera. Taphoota 8 darban Arsenal waliin taphateenis mo'ameera. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan miidhamni taphattoota akka isaan yaaddesse dubbate ta'us miirri taphoota injifachuudhaaf garicha keessa jiru abdii nutti horee jedhe. Tapha deeggartoonni Liverpooliif miidiyaaleen addunyaa xiyyeeffannoon eeganiin Anfielditti Liverpool Brighton waliin taphata. Sababa waldhabdee Mohamed Salah Arne Slootiin qabxii dhabuu kilabichaa caalaa torbee kana xiyyeeffannoo kan ta'e Mohamed Salah ni taphataa fi hin taphatu kan jedhu ta'eera. Mohamed Salah ammoo tapha kanaan maatii isaa waamee deeggartoota Liverpoolitti waancaa Afrikaaf deemuudhaan dura nagaa akka dhaammatu ibsee ture. Kanaaf carraa taphaa argachuuf dhiisuun isaa dubbii jabduu torbee kanaati. Liverpool Champions League kilaboota Awurooppaatiin garicha keessaa taphataa kana hambisee Inter Milaan mo'achuun Arne Sloot daran onnachiiseera. Dorgommii hundumaan taphoota arfan darbanis hin mo'amne garuu lamaan injifatee lamaan qixa ba'e. Brighton ammoo qormaata jabaa Liverpool kilaba ta'ee kubbaa deebisanii taphachuun garee ulfaataadha. Ittisni Liverpool Champions League Awurooppaatiin Inter Milaan dura dhaabbatee Brightonis ni dhaabaa kan jedhu ni eegama. Chelsea Everton waliin taphata. The Blues erga Champions League kilaboota Awurooppaatiin Barcelona injifatee taphoota arfan darban mo'achuu hin dandeenye. Lamaan mo'amee lamaan qixa ba'e. Tilmaamni chaampiyoonummaadhaaf Arsenaaliif Manchester Citytti aanee argates amma amansiisaa miti jedhama. Gareen David Moyeseen durfamu Everton ammoo taphoota 5 darbanii liigichaan 4 injifatee tokkoon qofa mo'ame. Taphoota 30 darban garuu Stamford Bridgetti mo'atee hin beeku. 17 mo'ame 13 qixa ba'e. Kanneen keessaa taphoota 27 Everton Chelsea irratti goolii galchuu hin dandeenye. Enzo Marescaan taphoota Premier League England 15 darbaniin taphattoota 46 jijjiiree taphachiiseera. Yoo xinnaate taphoota arfan darbaniin taphattoota 4 sanaa ol jijjiiree taphachiisa. Kun ammoo itti fufiinsa dhabuu Chelsea mul'isaa jedhama. Boruma Burnley Fulham waliin yoo taphatu dilbata Manchester Cityin qabxii Arsenal irratti hundaa'uun sadarkaa isaa eegsifachuuf yookaan ammoo fooyyeffachuuf taphata. The Citizen Champions League kilaboota Awurooppaatiin Real Madrid Premier League Englandin Sunderland injifateera. Garaagarummaan Arsenal waliin qabu qabxii 2 ta'uun ammoo miira addaa Pep Guardiolaaf taphattoota isaa keessatti uumeera. Qaawwa argate fayyadamuu faana Mikel Arteetaa hordofaa jira. Taphoota 10 darban Selhurst Parkitti Crystal Palace waliin taphateenis 7 injifatee 3 qixa ba'uudhaan hin mo'amne. Dilbatuma Aston Villaan dorgommii hundumaan taphoota 8 darban walitti aansee injifate West Ham waliin taphata. Aston Villaan qabxii 30 sadarkaa sadaffaarra jira. Darbii kaababaa Ingilaandin Sunderland fi Newcastle waggoota 9 booda waliin taphatu. Nottingham Forest Tottenham Brentford Leeds United waliin yoo taphatan wiixata Manchester United Bournemouth waliin taphata. Bu'aan faayinaansii Manchester United argate jijjiirama kilabichaa mul'isaa jedhame. Hojii gaggeessaa ol'aanaan kilabichaa Omar Beradaan bu'aan faayinaansii kilabichaa har'a ifoome jijjiiramni ol'aanaan dhufaa jiraachuu isaa akeekaa jedhani. Manchester United ji'oota 3 hanga fulbaana 30 darbeetti qofa bu'aa paawundii miiliyoona 13 argateera. Bara darbee yeroo wal fakkaataatti kisaaraa paawundii miiliyoona 6.9 kilabicha mudatee ture. Galiin waliigala Manchester United bara 2026 sababa kilabichi dorgommiilee Awurooppaa irratti hirmaataa hin jirreef harka 2 hir'achuun paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 40.3 ta'uun galmaa'ee jira. Beradaan akka ibsanitti bu'aan faayinaansii kilabichaa ji'oota 3 darban galmeesse Manchester United dandamachaa jiraachuu kan mul'isedha jedhani. Kanaaf ammoo murtoowwan ulfaatoo kilabichi waggootaan as dhiyoo murteesse sababa ta'us iranii jiru. Ibsichi akka jedhetti baasii faayidaa hojjettoota kurmaana kana keessa paawundii miiliyoona 73.6 yoo ta'u kunis paawundii miiliyoona 6 tuqajaatti irratti United bara bajata 2006tti galii paawundii miiliyoona 640 hanga miiliyoona 660 gidduutti galmeessuuf daandii irra akka jirus dubbataniiru. Ta'us idaan kilabicha irra jiru seenaa kilabichaan yeroo
jalqabaaf doolaara biiliyoona tokkotti ol dabalee jira. Kanaaf ammoo sababni ganna darbee taphattoota mallatteessifachuuf dhaabbilee liqaa kennan irraa paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 5 liqeeffachuu isaaniitis jedhamee jira. Maatiin Glazer kilabicha yeroo dabarsanii kennan idaan paawundii miliyoona 400 fi miliyoona 81 ammas irra jira jedhameera. La Liga Spain torbee 17ffaan taphaarra Real Sociedad Girona waliin taphatuun eegalam. Taphaa dilbata Real Madrid Deportivo Alaves waliin taphatu irratti gareen Xavi Alonso Real Madrid yoo mo'ame leensichi hojiirraa kaafamuu danda'u jedhamee eegama. Dabalata qaba. La Liga Spain torbee 17ffaan taphaarra Real Sociedad Girona waliin taphatuun eegalama. Real Sociedad taphoota torbee 15 irraa qabxii 16 walitti qabatee sadarkaa 14ffaa irratti argama. Morkataan isaa kilabiin Kaataalaan Gironaan barana ga'umsa laafaa mul'isaa jiru qabxii 12 sadarkaa 18ffaa irra taa'eera. Kilaboonni lameen kun erga bara 2018 as taphoota La Ligaa 14 waliin taphatanii abbaan dirree Real Sociedad tapha 5 yoo injifatu Gironaan tapha tokko qofaan mo'ate. Taphoota 8 qixaan xumurani. Boru taphoonni 4 yoo taphataman dursaa liigichaa Barcelonaan New Camp irratti Osasuna simata. Taphoota La Ligaa 6 darbee walitti aansee mo'achuun gara dursummaatti kan dhufe gareen Hansi Flick Barcelonaan hanga dilbata Real Madrid taphatutti garaagarummaa qabxii gidduu isaanii gara 7tti bal'isuuf morkata. Ergaa gara dirree isaa New Camp'tti deebi'ee tapha hundaa kan mo'ate Barcelonaan borus tilmaama injifannoo argateera. Kilaboonni lamaan taphootaas dhiyoo 7 waliin taphataniin Barcelonaan taphoota 5 injifachuun olaantummaa qaba. Osasunaan waggaa 5 dura New Camp irratti erga mo'ate as tapha tokkos dirree kanarratti mo'atee hin beeku. Dursaa liigichaa Barcelonaan miidhama haaraa hin qabu. Karree gangarichaa Marc Andre ter Stegenis shaakala eegalee jira. Taphoota birootiin boruma gareen Diego Simeone Atletico Madrid Valencia simatu Mallorcan Elche taafeen Espanyol waliin taphatu. Dilbata Real Madrid reesaatiin ala gara staadiyeemii Mandizo Rosa imaluun taphni Deportivo Alaves waliin taphatu tapha hiree Xavi Alonso murteessu jedhamee eegama. Taphoota hundaa 8 darbe keessaa tapha 2 qofa kan mo'ate gareen kun leensaa Xavi Alonso hojiirraa kaasuuf qabxii tapha sanaan galmaa'u eegaa jira jedhame. Raul Asensio fi Rodrigo dabalatee taphattoonni garichaa hedduu Xavi tursiisuuf jedhanii cimanii akka falmatan dubbataa jiru. Dilbatuma Villarreal Oviedo, Celta Vigo Athletic Bilbao, Levante Villarreal waliin taphatu. Liigichaa Barcelonaan qabxii 40 yoo dursu Real Madrid qabxii 36 ittaana. Taphataan Sarar fuulduraa kilaba Real Madrid Kylian Mbappé goolii 16 galchuun badhaasa Pichichiif yoo dursu taphataan Barcelona Ferran Torres goolii 11 hordofaa jira. Serie Italia torbee 15ffaan dilbatee AC Milan Sassuolo Napoli Udinese Inter Milan Genoa waliin morkiin taasisan eegama. Abdurrahman Amin. Cutting back on that left, Rovella goes for goal. Rovella, what a start that is for Lazio. Torbee 15ffaan liigichaa har'a yoo eegalu Liiceen sadarkaa 17ffaa irra taa'uun kilaba sadarkaa 18ffaa irra jiru Piisaa waliin taphata. Liiceen tapha kana yoo injifatee qabxii isaa 16 hangachuun sadarkaa 5 fooyyeffatee gara 13ffaatti ol siqa. Boru Laasiyoon Parma Torinoon Cremonese Atalantaan Cagliari waliin morkiin taasisan eegama. Maurizio Sarriitiin kan leenji'u Laasiyoon morkattoota jajjaboo liigichaa keessaa tokko turus bara kana ga'umsa durittiin beekamu sana dhabee rakkachaa jira. Dursaa liigichaa AC Milan irraa qabxii 12 fagaatee sadarkaa 10ffaa irratti yoo argamu tapha boruu kana yoo injifatee sadarkaa 7ffaatti ol siquuf carraa qaba. Parmaan ammoo sadarkaa 14ffaa irra taa'ee sadarkaa gadii baqachuuf Lazio waliin morkata. Il lancio a cercare Chukwueze, gran palla, se la prolunga e poi Chukwueze sul palo e corregge in porta. Dilbata dursaa liigichaa AC Milan San Sirotti Sassuolo waliin taphata. Sassuoloon kilaboota bara kana ga'umsa fooyyee irratti argaman keessaa tokko yoo ta'u qabxii 20 sadarkaa 8ffaa irratti argama. Bara kana taphoota liigichaa 14 taphate keessaa 9 injifachuun 4 qixaan xumuree tokko qofaan kan mo'ame AC Milan dursummaan liigichaa Napoli fi Inter Milaniin akka harkaa hin fudhatamneef tapha kana injifachuun dirqama itti ta'a. Kilaboonni lamaan bara 2020 as taphoota 10 waliin taphataniiru. AC Milan yeroo 5 Sassuolo yeroo 3 yoo injifatu lama ammoo qixa bahanii liigichaan taphni kilaboota lamaanii tapha gooliin hedduun irratti galu yoo ta'u taphoota 10 darban kanaan gidduu isaaniitti gooliin 37 galeera. Taphoota kanneeniin goolii 21 galchuun caalmaa kan qabu AC Milan tapha xumuraa San Sirotti goolii 6-0 injifachuun ni yaadatama. Antonio Conteen kan leenji'u Napoliin Udinese waliin morkiin taasisuu tapha xiyyeeffannoo argate biraati. Qabxii 31 qixa AC Milan waliin qabaachuun garaagarummaa gooliitiin caalamee sadarkaa 2ffaa irra kan jiru Napoliin tapha dirree isaa
isaatiin ala taphatu kana garaagarummaa goolii bal'aatiin yoo injifate ammoo dursummaa liigichaattis deebi'uuf carraa qaba. Udiniizeenis morkataa cimaa ta'u waliin tapha kana dirree isaa irratti taphachuun isaa Naapooliif qormaata ta'aaf sodaatamaa fi Inter Miilaan dirree isaatiin ala imalee Genoa waliin morkiin taasisuun eegama. Qabxii tokko qofaan Naapoolii fi AC Miilaaniin caalamuun sadarkaa sadaffaarra kan jiru Inter Miilaan dursitoonni liigichaa yoo mo'aman yookaan qixa bahan carraa liigicha dursuus ni qaba. Inter Miilaan taphoota 10 as dhiyoo Genoa waliin taphateen tokkollee hin mo'amne. Goolii 21 galchuun 4 qofa keessummeessee riikardii gaarii qaba. Juventus Bologna waliin tapha morkiin isaa eeggamu biraati. Bolognan qabxii 25 sadarkaa 5ffaa, Juventus 23 sadarkaa 7ffaa irra taa'uun waliin morkatu. Fiorentinaan Hellas Verona waliin tapha xumuraa dilbata taphatamuudha. Wiixata sadarkaa 4ffaa irra kan jiru Roomaan Istaadio Olompikootti Koomoo waliin ijibbaata morkata. Taatee liigichaa ta'aa kan jiru Koomoon qabxii 24 sadarkaa 6ffaa irratti argama. Kana dura kilaboota jajjaboo liigichaa hedduu injifataa kan ture gareen Cesc Fabregas'n leenji'u Koomoon Roomaafis qormaata ta'aaf eegama. Salamakers finding Zeki Celik. Back it goes for Salamakers. And with a helping hand from Golden Eagle, Roma level. Oduu keenya xumuraatiin Bundesliga Germaniin galgala kanaan RB Leipzig gara Union Berlin deemuudhaan ni morkata. Bayern Munich injifannoo isaa itti fufsiisuuf dursummaa isaa cimsachuudhaaf Mainz simata. Oduu Bundesliga German Abubakar Abdallah bal'isee isinitti hima. And the midweek man of the match in Lisbon. RB Leipzig riikardii kilabichaatiin taphoota Bundesliga afur walitti aansuudhaan osoo gooliin keessummeessin xumuruudhaaf halkan har'aa gara Union Berlin imaluudhaan morkiin taasisuun ni eegama. Liigichaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu RB Leipzig barana ga'umsa gaariin imalaa jira. Taphoota 13 darbe keessaa 9 injifatee 2 qixa bahuun qabxii 29 argate. Kun immoo erga 2016-17 jalqabbii gaarii liigichaan taasisaa jirudha. Har'a injifannoo isaatti fufuun garaagarummaa qabxii 8 Bayern Munich waliin qabu dhiphisuudhaaf taphata. Taphataan sarara fuulduraa ganna 19 fi lammiin Kootii Boriyaan Du'aamondeen sanbata darbee tapha kilabichi Frankfurt 6-0 mo'ateen haatriik hojjechuun isaanii yaadatama. Erga 1965 taas taphataa dargaggeessa Bundesliga haatriikii hojjete kan ta'e Du'aamondeen ka'umsa isaa gaariitti fufuun kilabichaaf gumaacha taasisuun eegama. Taphoonni Bundesliga torbee 14ffaa kun Borussitti fufuudhaan Eintracht Frankfurt Augsburg waliin morkata. Kilabichi goolii 6 torbee darbee keessummeessee irraa bayyanachuudhaaf morkii taasisuudha. Dorgommii hundumaa taphoota 5 darbaniin goolii 15 keessummeesse. Tapha kanaaf Michi Batshuayi fi Jonathan Burkhardt miidhamaan kilabicha tajaajilani. Tapha birootiin Hoffenheim Hamburg waliin St. Paulin Heidenheim waliin taphatu. Boruma galgala Bayer Leverkusen injifatamuu taphoota liigichaa lamaan darbeessa mudateen booda gara injifannootti deebuudhaaf morkiin Kolonii waliin taasisuus ni eegama. Leverkusen torbee kana keessa Champions League Awurooppaatiin Newcastle United waliin morkii taasisee 2 qixa xumure. Dilbata Bayer Munich injifatamuu dhabuu isaatti fufuudhaaf Mainz simata. Vicente Kompaniin kan leenji'u Bayer Munich taphoota 13 darbe irraa qabxii 37 argate. Kanaanis riikardii bara 2015-16 qabateen qixxaateera. Harkeenii fi hiriyoon isaa taphoota liigichaa 22 darbeen hin mo'atamne 18 injifachuudhaan 4 qixaan baani. Yoo xiqqaatee tapha Bundesliga tokkoon goolii 2 galchaatii jiru. Kunis riikardiidha. Taphoota 13 liigichaa darbeenis goolii 49 galchani. Munich dilbata goolii dabalataan galchataanaan taphoota liigichaa 14 goolii 50 fi sanaa ol galchuun seenaa kilabichaa biroo ni galmeessaaf eegama. Borussia Dortmund ga'umsa gaarii as dhiyootti mul'isaa jirutti fufuudhaaf gara Freiburg mala. Bremen Stuttgart waliinis dilbatuma taphata. They're heading towards 3 points in style. Michael